Egaa hordoftoota kiyyaa oolmaa keenya guyyaa har'aa hanga dhumaatti na waliin tura. Maashaallah tabaarakallaa jummaa haala bareedaa ta'een dabarsina yeroo takka takka jechuudha akkanatti mana ofiitti jechuudha. Zanaa jechuun ijoollee ofii wajjin namatti tola. Egas booda jummallee kan deemnu ta'a isin hanga dhumaatti na waliin tura. Maashaallah jedha. Oolmaa kiyya wajjin bohaartii gaarii isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii? Hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha. Amma kallattii gara oolmaa keenyatti deemnaa hojiin kiyya inni jalqaba. Egaa akkuma hojii mana keessa hojjennu rifeensa kiyyaaf maaskii qopheessuun barbaada wanta uumamaa jechuudha. Asitti mootu asittillee jeelii tarbaa akkasumas jeelii baala fooniin yeroo foon xabbasan roozmarii jechuudha afaan oromifaatiin dhugaa dubbachuuf hin beeku. Roozmarii talbaa abishii xiqqoo walitti qicee jeelii isaa barbaade irra kaa'ee jira jechuudha. Asitti immoo abukaadoo firee lama akkasumas hanqaaquu yookaan killee takka itti cabsuudhaan loomii mootu walakkaa isii itti cuunfaa. San booda fuula keenyaafis akkasumas rifeensa keenyaafillee ni fayyadamna jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kan walakkaa loomii itti cuunfa bishaan isii yookaan dhama isii saniin gara kaanii jeelii irra kennisanillee itti maka jechuudha. Hordofti yoo barbaadan garagaratti illee fayyadamuu dandeettanii yookaan immoo haalaan godhu kanaan yoo fayyadamtan bareedaadha. Asitti akkuma dura isiniin jedhe san danfuutti jira. Ibidda lashirratti soo danfee bareeda garuu istoofiin kiyya kun wanni nama jibbisiisuun hin qannafamu. Istoofiin sanyii kanaa jechuudha. Akka qannafamuu hin danda'u ittillee dabaluu hin dandeettu. Takka bante taanaan sitti godha amma jechuudha. Kun agartanii egaa abukaadoo aga tokko daakeen booda killee onni itti godha dibata barbaadan rifeensa keenya keessatti yookaan gizee fillu nu rakkisaa yoo sirriitti waliin fudhatin eega isa akkanatti bulleesseen booda ka irra kaa'ee isaan keessaa dhimbiiba. Egaa jeelii uume isaati yoo dhimbiibdan malee yookaan furdatee gar malee namaan dhimbiibamu. Kanaaf amma baay'ee irra tursiisne maaliif dabalataan itti makuu weda waan ta'eef jechuudha abukaadotti. Kanaafuu osoo inni sirriitti qorree jedhee hin furdati irraa onni godha. Namoonni taniin barbaadan na biratti ni argattanii dhimbiibbaan tuni baay'ee takka bareeda ta duraaniitirraa daran fooyyooftee ta dhufte daardaariinsi pilaastika jechuudha. Jidduun isaa mootu sibiila. Kan shaayitis kadhadhaatis kan waan biraatis godhuu dandeettanii sadiin isaa bakka takkatti dhufti. Tokko guddaa tokko jiddu galees tokko diqqaa jechuudha. Ka guddaa sanaan amma kuni ka lammataati ka guddaa san dhadhaa itti bassaa kana waan barbaadetti dhimbiiba diqqoo san immoo shaayiifillee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Egaa bareeda isinin jaa hordoftoota kiyyaa jeeliin kun isa kana diqqoo isii asitti irraa qixadhaa. Egas booda abukaadoo daakisan asitti maka jechuudha. Rifeensa keenya yoo diqqaate torbaanitti yoo torbaanitti nutti toluu baate dhugaa dubbachuuf namatti hin tolu. Anuu giddii waan jechuudha namatti hin tolu dhugaa yoo dubbadhe. Garuu yoo torbaanitti illee dadhabdan gizee dhiqatuuf deemtan dirqama maaskii manatti hojjetamu qopheeffadhaa isin jira. Namoonni rifeensi nama hundaatu garagara kan namni tokko amma hanqaaquun alaarjiitti ta'a. Namni tokko abukaadoo itti tolu akkuma itti isinitti toletti hundaa yaalaatini yoo hundaa isin dide talbaa jeelii talbaatii fi jeelii abishiif talbaa fal'aana takka takka walitti affeeltanii jeelii isaa rifeensa keessanii gadi quftaatan booda dhixxanii isa dibattanii daqiiqaa yookaan daqiiqaa osoo hin taane sa'aatii 2-3 tursiistanii ofirraa dhixxan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa anamma isa kana haala kanaan walitti makee jira. Waaw maashaallah hedduu akka namatti tola. Isa kana rifeensa kiyyaa fi fuula kiyyaa fayyadama jechuudha. Waaw kunoo asitti gara manaa deebi'ee jira jechuudha. Isa kana rifeensi kiyya hiikee jira kunoo akkuma argaa jirtan kanatti. Dirqama kan fuula gizee waa dibadhu akkanatti hidhatu qaba jechuudha. Shaarbii namoonni koomentii barreessan osoo hin barreessin dura na dhaggeeffadha. Kunoo haala kanaan jalqaba rifeensi kee dibadhee deebi'a. Egas booda ka irraa fuula kiyyaaf fuula keessanis dandeettan harka keessaniifis dibachuu dandeettan baay'ee takka bareeda waa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa wanti amma walitti godhe kun yoo diqqaate gosa 4 talbaa takka abishii akkasumas immoo roozmarii killee abukaadoo waa hedduu jechuudha of keessaa qabu. Kanaaf nyaata rifeensi keenyaaf akka ajaa'ibaatti nu ta'a. Wanta shanan kan of keessaa qaba jechaa ture sagalee irraa balleessee ka dura.
Egaa hafeen booda daqiiqaan akkasinitti hin dheeranne jedhee ariifachiisee asitti irraa fi fuula kiyya dibadha. Garuu isin yoo hojii hin qabaatiin harka keessan, morma keessan, luka keessan dibachuu dandeettan. Nama waa hojjetuudha waan ta'eef harka dibachuun natti hin tolu. Kaafee kan hundaa fuuluma kiyya irratti fixa jechuudha. Kan rifeensi kiyya dibadhee feestaalii jalaan hidhadhee gas shaarbii gubbaan hidhee jira. Daqiiqatti na fiiga afaan waan ka fuulaa see sa'aatii 2-3 booda ofirraa dhiqa jechuudha. Egaa dalagaa geesseen booda egaa kana godheen booda manni waan fakkaatu ilaalaa jalqabarra kana fakkaata. Kanneen kaasnee sisirreessinee xarannee farrashne saniin booda gara hojiitti aanutti ceena jechuudha. Egaa oolmaan keenya guyyaa har'aa haga dhumaatti na waliin tura. Ittiin bohaaraa, ittiin bashannanaa viidiyoon gadhiisu mara isaatu ilaala. Warri viidiyoo kee ilaaltan laayikii gootan akkasuma sheer gootan galatuun ulfaadha isiniin jedha. Kuni ka dura irra jiru irraa baase irraa jijjiireera. Akkasumas tiraas ergee kanneen yoo barbaadan isiniif dalagsee jechuudha. Isa kana amma fuudhee kaa'utti jira irraa baase kanneen hedduu bareeda. Carqiin kun hedduu takka lallaafaadha jechuudha. Tiraas carqiiwwan kiyya kuni. Itti aansuun egaa firaashaa kana walitti bakka takka kaa'a. Hunda isaatu walirra dararrabee kaayaa namoonni firaasha kana barbaadan abbaatii kinasi fudhaniiti firaashni kun ka'uudha lamallee jira akkasitti hubadha majaliisa abbaa 30 jechuun kun sadiin akkana walirra taa'ee kana jechuudha abbaa 20 jechuun lama jechuudha abbaa 40 jechuun immoo firaashii walirra yoo keettan jechuudha hordofti kiyya kanaafuu hunda isaatu tiraasiiwwan asirratti guuraa hunda isaatu akkuma argaa jirtan kanatti eegas booda kana kaasnee xarannee afnee babbareechisnee waa mana keessaa aarsinee saniin booda karaa hojii itti aanutti deemnaa sitti dadhabeera dhugaa dubbachuun maal hojjettee dadhabde jedhaa jirta yoo bakka wadoo maal hojjettiin dadhabe sinaan jedhu firaash sana olirra kaa'ee waan tokko asii kakkaase rifeensi kiyya dibadhe saniin booda xiqqoosi jidduun boqonnaa fudhadhaa hojjedha maaliif maan dirqama hin qabu jechuudha mana namaa gizee ta'ee dirqamaadha yoo mana keessan jiraattan jidduun boqonnaa fudhataa gar malallee of hin miidhnaa suuta jedhaatiin isinii galee haala kanaan goonee kunoo Mintaaficha kanallee ni kaasna gaheera amma bakka yeroo dheeraaf ni jaaladha hedduu jaaladha mintaafi tana dikkoodha qalarka jette jechuudha feerumuuzii lamaan kun mana bakka san turee kaasee sallee gabbaasa eegas booda ni xaranna jechuudha bakka kanatti jechuudha maxaragaan dikkoo isirraa babbayaa azaana godhee ture warri teettanii xaraddan akkamitti xaraddan garuu mana ani kanatti dhaabadhee ta'e malee taa'ee xaragee hin danda'u maxaragaan irraa na jalaa bahee jechuudha so maxaragaa jiru amma dirqama gattaa'ee xaraguu qaba bismillaa indanda'uun akkana taa'ee xaragu haa ta'uti ammaan tana mana keenya akkasumatti tattaa'aatuma deddeemaatuma hedduun ajaa'ibaa bakka taa'ee xaraguu hin dandeenye itti deebisuuf illee taanaan irraa cabee jira jechuudha kan itti gadi godhamu hundumaa fume cinaa isaa ol qaqqabnee akkanatti fira mintaaficha ni urgufna gamana bakka ol ka'uu danda'u hunda isaatu ol qaqqabee akkasii urgufaan gisee baay'ee eegas booda xarannee geessinee walitti deebinaa waa hedduun nu eeggata ganaa ittoo garagaraa hojjanna mana keessa ganaa hojjanna ka ammaan tana maaliin nooni nu geessine maaskii rifeensi kiyyaa geesse dibadhe saniin booda xaraagee kunoo haala kana qulqullaa'e asitti immoo shunkurtiin kunoo haala kanaan quncisuutu jira shunkurtii kanallee quncise daakee walitti deemna maaliif viidiyoo waraabuu fi sa'aatiin walitti namaan dhufu jechuudha namni viidiyoo waraabu addatti nama barbaachisa garuu fi kiyya waraaba waan ta'eef hin ta'u asitti mattiin na gargaaraa turte naante tiraasii kana jechuudha haarawaa dhiyoo tana ka dura mana jiru san diigee bareechisee dhiqee deebisee jira gizee akkasitti deebisu firee sadii naanqate tiraasii jechuudha yaa'u ani asitti meeshaa baay'ee jijjiiruu hin barbaadu sanumaa fi mee hundumaa fo'atoo jedhee tiraasiin irratee jennaan tiraasii sadii bite jechuudha sadiin tanaa itti godhuun isaa makara baay'ee takka oorjinaala jechuudha fira tiraasiiwwan tunniin furduudha itti naa godhamu dide jechuudha ka dura mana jiru malee eegaa ammallee akkasiin ittiin dheeranne mana keenya sirreessinee walitti deebina asitti immoo shunkurtii san quuncisee babbaqasutti jira saafaa yogguu kanatti ilaaltan xuraawoo isinitti fakkaatu danda'a garuu barbaree itti gingilchee yeroo masanitti keessa waan hin dhiqaminiif halluu isaa kana godhee jira jechuudha barbaree pilaastikatti gizee gingilchitan pilaastika sanii balleessa jechuudha waan akka tirii fa'aarratti gingilchuun dansaadha barbaree ofii kiyyaa waan argeefi saafa kanatti gingilchee yoo keessaa naqu keessaa naa ba'uu dide jechuudha yookaan pilaastika wayii jala kaa'uudha yookaan tirirratti gingilchuudha jechuudha hordoftoota kiyyaa sanii fi shunkurtii haala kanaan geessine kunoo shunkurtii kiiloo 4 egaa kunoo mana keenyallee haala kanaan farrashee jira mintaa fi gidduutti naafee jira maashaallah kunoo meeshaa hundee qopheeffadhee asitti immoo egaa kasala qabsiisuu jedhee hixaana dhoonni mamaanna jama ifaa sana irratti dhiqqooyisi garuu hin gorfamu yeroo baay'ee andi qomu bira taa'ee aguma xiqqoo inni mana keessa aaru saniin booda irraa buqqisuudha mana kanatti xaxarannee jirra haga takka jechuudha baay'ee illee miti
haa ta'uti asitti immoo hixaana keenya keessa mana keessa akka nu aaru firee takka lama keessa keenya jechuudha. Mandajaa ifaa tana keessa gize kennu shiboorra kaa'uu hin qabnu. Shaklaa jidduu san irra keettan beektanii shaklaa jidduu san jechuudha shiboo tuquu hin qabu. Mandajaan tun baay'ee takka turtee jirti jalqaba ture jechuudha osoo meeshaa bitin dura. Kunoo haga ammaa himatti tajaajilama baay'ee garuu fayyadamuun kasala qabsiisa gisee akkana kana namni hin jirre gisee akkanumaan baqqana dabbare kasala qabsiisuun malee jechuudha. Haala kanaan goonee mana keenya geessine amma kallattima gara ittootti deemna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa isin ammallee hanga dhumatti na waliin tura ittiin boohaaraa shaashaa jedha. Namoonni meeshaa barbaadanis karaa waasaappiitiin eloo jechuu dandeettan. Kallattimaan gara hojii itti aanutti deemee jirra. Asitti immoo kasala keenya ibidda keenya qabsiisna ifama ibidda. Roobni itti roobee jechuudha. Akkana itti hojjedhee akkanuma osoo gadiin garagalchin dhiisee itti roobee egaa irraa gadi jissee gogeen booda akkuma jiruun zaage jechuudha. Midijaan kuni wallahi baay'ee takka namatti tola midijaan kun jechuudha. Waan barbaade irratti dalagatuu dandeetta. Shunkurtii keenya saala kanaan daakee dhufee jira kiiloo 4 takka. Eegas booda kallattimaa shunkurtii keenya bilcheessinee gara ittootti dabarra jechuudha. Jidduun isinitti agarsiisa. Maaliif daqiiqaan baay'ee takka dheerata sa'aatiin jummallee walitti namaa hin dhufu. Viidiyoo waraabuun dhugaa dubbachuuf waa hedduu isinii waraabamuu danda'a. Garuu baay'ee takka sa'aatii nama fudhata. Nama barbaachisa. Biizii nama godha jechuudha. Hojii hojjetu san biraan viidiyoo dabalame baay'ee takka nama barbaachisa. Walumaa galatti ati yoo hojjetaa jiraate namni si waraabuu dirqama jechuudha. Egaa shunkurtiin keenya kana bilchaatee jira. Eeguma bilchaateen booda isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Wanni biraa wanni addaa hin jiru. Lukkuu gisee hojjetan hedduutu akka salphaadha. Lukkuu wanni jechuutu xiqqoo sa'aatii namarraa fudhata malee jechuudha. Gisee isa gana xaxxalan yookaan gisee sirreessan san immoo asirratti tanaan dura isinii hojjedhee jira. Gisee wayii indoomii yuutuubiin naa dabe gisee lukkuu qalaminaaman asirratti argisuun orgaadha. Seera yuutuubii cabsa jechuudha. Gisee waa waraantan gisee waa dhiisitan akkana albee fi akkas waan akkasii beelladoota garaagaraa akkasumas ijoollee waan hin taane asirratti yoo gadhiisan yuutuubiin namaa daba jechuudha. Kunoo akkanatti eega shunkurtiin bilchaateen booda ooyilee yookaan zayitii kubbaayyaa tokkotti godha. Kubbaayyaa tokkotti godhee yoo hanqate garuu xiqqoo itti dabala. Ni hanqata xiqqoo itti dabala. Lukkuu lama. Lukkuu takka guddoo fi takka immoo xiqqoo. Kanaafuu walakkaa itti dabale. Kubbaayyaa tokkoof walakkaa jechuudha. Zayitiin kunuu hedduu takka dhageessisa. Amma kunuu irra dha'uu danda'a. Garuu lukkuu lama jedhee kubbaayyaa yoo lukkuu takka dalagee kubbaayyaa takka inni hojjedha ture duraanii. Amma lama waan ta'eef kubbaayyaa lama jechuun xiqqishoo manqaa takka itti godha jechuudha. Hedduu dhageessa garuu zayitiin kuni. Egaa akkana gooneen booda yoo inni bilchaate walitti deebina saniin booda barbaree keenya itti galchina. Akka hubattan abdiin qaba daqiiqaan akka gabaabbatuu fi eega kun akkana sirriitti bilchaateen booda zinjibilaa fi qullubbii daakee itti godha jechuudha. Tariitii jalqaballee itti godhuun ni danda'ama gisee shunkurtii fi zayitiin bilchaatu san jechuudha. Barbaree xiqqoo itti dabalee jira. Garuu ani eega kun akkana bilchaateen booda itti godha. Haga inni akkanatti qulaallee dhumatu hundaa fuudhu keessaa bada jechuudha. Akka qullubbii adii yoo jalqaba itti goone kanaaf amma itti godha. Egaa barbareen sirriitti bilchaatee dhufeen booda zinjibilaa fi qullubbii adii daakee itti godha jechuudha. Maashaallah ammaan tana gahee jira. Maaliif darbee isinitti agarsiisutti jira jechuudha. Kunuyyuu daqiiqaan baay'ee takka dheerate waan ta'eef takka lama yoo isinitti agarsiisan sa'aatii 2-3 fudhata jechuudha. Itti lukkuu hojjetuun kanaafuu jidduun isinitti agarsiisa. Egaa akka hubattan abdiin qaba isinicha hordoftoota kiyyaa diriyaa garaagaraa shiita garaagaraa akkasumas shaalii uffata qorraa hawwata keessaniif akkasumallee mootu meeshaalee mana keessaa na biratti ni argattanii asbeeza garaagaraa maatii keessan ji'a kana keessa ka maatii keessa yaadatuu ni dandeettan jechuudha. Asbeeza namaaf gochuu dandeettanii maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettanii waan akka zayitii buna sukkaara misira waan barbaadan jechuudha. Walumaa galatti waan akka ruuzaa asbeeza mana keessaa jechuudha. Waan barbaadan na biratti ni argattanii lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heloo jedha yookaan karaa iimootiin. Egaa timaatima itti godheen ture garuu itti lukkuu gisee hojjannu kan bulu yoo ta'e timaatima itti hin goonu. Ani egaa waan iyyadhe qaba ittoon kun akka buluu hin barbaadu yooma sana akka xumuramuu barbaada. Kanaafuu itti godheera jechuudha. Garuu yoo ka bulu ta'e waan akka harkaan jechuudha ittiin godhamu timaatimni. Asitti immoo haala kana sirriitti irraa dhiqee kana keessaa gajjissee irra deebi'ee ammallee zafazafee tursiisee eegas booda kunu maashaallah. Haga inni qulqullaa'utti sirriitti jechuudha. Maaliin dhiqee irraa wanta garaagaraatiin dhiqama lukkuun garuu waan amma soogiddaa fi loomiin dhiqee looma irratti immoo onnillee dhiquu dandeettanii harcee shirootiin jechuudha.
garuu gahaadha kun yookaan amma dhiqa gartanii hedduu takka qulqullaa'ee jira. Kanaaf ammaan tana itti galchuuf qophiin xumuramee jira jechuudha. Haala kanaan raawwannee jirra. Sanii booda ittoo kennatti yookaan qulleetiin kenna daran bilchaatee jira. Kanaaf itti galchina. Alarratti godhaa jira bakka aduun itti ba'ee jira jechuudha. Gaaddisuma jalatti hin jalqabe garuu aduun bakka takka waan hin teenyeef bakka tokkotti aduutu natti ba'ee kanatti aduumarratti godhu jira. Namoonni yeroo takka gisee waan akkana hojjetu kushiina haaraan qabdanii jettan hin caabu kushiina haaraan adumatti hojjetu hin qabu. Gibbii keessa jira waan ta'eef bakka gaaddisaatti sissee midijaa kanarratti waan barbaadeeffadhe eegoo jedhee geesseen booda ibidda dhaamsa jechuudha. Wanti kushiina haaraan na barbaachisuuf dirqamni hin jiru maaliif bakka hin jiru teeraazoon irratti bubeessuuf hin ta'u jechuudha. Kanaaf midijaa kanarratti wanna islaam kushiina haaraatti dalagamu kamu midijaa kanarratti ni dalagadha jechuudha. Gara gaaddisaatti achi sissee walii gadi sisseeqa waan ta'eef hindoon kanatu bareedaadha kushiina sanirra. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan itti galchine amma kallattii maa yeroo inni bilchaate walitti deebina turtiin keessan hangarumaatti na waliin haa ta'u. Kanaan booda eega bilchaateen booda walitti deebina jechuudha. Maashaallah tabarakallah gahee jira waan hundaatti godhee mi'eessituullee itti godhee ka amma itti godhe kun immoo isa dhuma dhadhaa itti godheera dhadhaa baffamaa mana qabaa itti godhee jira jechuudha. Kallattimaan ittoon keenya kanumaan raawwatee jira. Asitti gara manaa yoo ol deebinu kunoo asitti daabbollee godheen ture maashaallah qursii bunaa jechuudha. Haala bareedaa ta'ee jira. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Egaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyana qabadha. Horii hangammaa obsanii feetanii kabajjanii na daawwattan isin jaaladha. Isin kabaja ulfaadha galatoomaa isiniin jecha amma waa hunda geesse kallattimaan gara jummaa deemuuf anillee ka ofitti dibeessan ka matallee yookaan ka rifeensallee ka fuulallee ofirraa dhiqee diriyaa yookaan shiita diriyaa uffadhee maashaallah akkanatti qophaa'ee jira jummaa deemuuf jechuudha. Viidiyoo itti aanu silaa itti isiniif ufsiisuu weedaa eega jummaan booda jechuudha. Garuu daqiiqaan isinitti dheerata rakkoon qabu yeroo akkasiin waraabuu jettan isiniif waraaba jechuudha. Jummaan booda akkamitti akka ture garuu immoo ni dheerata jedheetiin kun asumarratti xumuraa jira jechuudha. Namoonni diriyaa akkanaa barbaadan na biratti ni argattanii hedduu namatti tola hedduu bareeda. Egaa viidiyoo biraatiin an godhitti deemnutti hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kiyya immoo laayikii sheer gochuu hin dagatina akkasumas warri subscribe godhin subscribe godha. Warri mootu isinitti hin tolle yoo jiraattan hundumaayyuu dhiisaa isiniin jedhan isin jaaladha gara kiyya fayyaanaa qabaadha. Bye bye.